qur'aanni ibsaa dukkanaa tolchaa jireenya namaati mu'jizaa yoomuun dulloomne badhaasa arganne nuti biiftuu bayaan arra buuftee guutuu isaa qaraateeti kongiraa baagatti geeyse guyyaa eebisaa teetiiti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti qur'aanni ibsaa dukkanaa tolchaa jireenya namaati mu'jizaa yoomuun dulloomne badhaasa arganne nuti biiftuu bayaan arra buuftee guutuu isaa qaraateeti kongiraa baagatti geeyse guyyaa eebisaa teetiiti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti bismillah maqaa rabbiitiin jalqabadhee qophiitiyyaa alhamdulillahi rabbii faarfamaa mootii if gayaa ni'maan teewaa hangan qabdu eenyuun lakkaahuu dandayaa keeysaa fuutan akka nagaayaa fi fayyaa islaamummaadhaas diinqaalii dhanuuf kanniite barfaayaa lakal hamdu alfa marraa je'eetiin itti deebiyaa nuuf ergitee caalaa khalqii ergamaa booddee ambiyaa alayhi salaatu wassalaam irrabbuus halkanii guyyaa eebisaa khatmii qur'aanaa hin jiru wanni qixxaayaa barattuu markaaza kanaa qaalii namaa abdii biyyaa arra qaraatee khattamtee waliin geeysee guutuu aayaa kongiraa yaa biiftuu bayaan gammadimee ukhtiitiyyaa nuti si eeybisuuf dhufne namayyuu siif gammanneeti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti salaamullaahi alaykum jirra jirtuu yaa ikhwaanii akkamnaa jirtan mee isin nagayaa fayyaa qabdanii keeysummoonni guyyaa arraa ustaazaniif barattoonni markaaza rawdatul jannaa jalan wal geenye hundinii gammachuu biiftuu bayaan wajjiin qooddachuudhaaf dhuftanii qur'aana guutuu qaraate khattamuu sii dhageenyaanii bu'aa bahii meeqaantamaa irra qunnamte isiinii jireenyi biyya ormaa waan taahe namuuni beeytanii harka tokko waa hojjechaa jidduun dhuftee qara'uunii madaa miidhaas firraa eegaa waamicha sii caqasuunii lachuutu waaliin dandeeyse yeroo sii fayyadamuunii akkasiin arra geeysee bar malee waa laaftutti miti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti qur'aanni ibsaa dukkanaa tolchaa jireenya namaati mu'jizaa yoomuun dulloomne badhaasa arganne nuti biiftuu bayaan arra buuftee guutuu isaa qaraateeti kongiraa baagatti geeyse guyyaa eebisaa teetiiti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiiti ustaazni biiftuu barsiise galatoomii alfa marraa guyyaan kun siifiis gammachuudhaa baga geeyse kongiraa ustaaz abduu salaam haamid namni hin beeynelleen baraa hayyuu fi gamna namaa kan gaaromminniisaa waan biraa waaniin baradhe lammiitoo barsiisuudhaan narra jiraa jechuudhaan markaaza rawdaatul jannaa hundeeyse duraa akkasiin kunoo halkanii fi guyyaas barsiisaa jiraa ustaaza koonaaf galatoomisiin jettii biiftuun arraa sababaa keetiin hin bahee gooloo hamtuu wallaalaarraa maaluma yooniin siif godheen jazaa kee galchameefirraa
waan fedhe yooniin godhellee galanni kee hin dhumuutii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii bagatti geeyse yaa biiftuu guyyaa khatmii eeybateetii arra ijaan garte kunoo firii laffaatii teetiitii qopheessituun guyyaa arraa ispoonsarrii nashiidaatii hikmaa isaaniitu qopheesse naaf himte waa'ee biiftuutii seenaa wajjiin keessa dabran markaza kana keessatti markazni rawdatul jannaa gaafa hundeeffama isaatii nuuma lameen qofaatu wajjiin qaraatii jalqabeetii ustaaza keenya biraa hin deemne kophaadha jenneetii biiftuun amiira lammaffaa hikmaan tan sadaffaadhaatii ummu mubaarak amiiraa teenya tan tokkoffaadhaatii nuuf galatoomi ganaallee jabaadhuu itti fufiitii akkas jetteeti dubbatti hikmaan isaanii gammaddeetii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii qur'aanni ibsaa dukkanaa tolchaa jireenya namaatii mucjizaa yoomuun dulloomne badhaasa arganne nuti biiftuu bayaan arra buuftee guutuu isaa qaraateetii kongiraa baagatti geeyse guyyaa eebbisaa teetiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii jaalala obbolummaadha tan rabbumaaf jecha taate biiftuu fi hikmaa jidduutti hojiidhaan mirkaneeffamte sababa isaaniitiin akka natti markazni guddate amiira tokkoffaatii fi koree dhallee dabalaate urjiiwwan markaza rawdatul jannaa kanna dhageette ustaaz abduu salaam haamid barsiisaa qaalii argatte atummaan irraa qaraanaan yeroo teetiif fayyadamte yaa nama qur'aana rabbii baratte wallahi milkooyte sadarkaan qur'aanni qabu waan himamee dhumu seete an himuuf yeroon hin qabne saniif hin dhiisee hubatte ara'aa fardeeysaa namuu yooniif eebbifamuu feete eebbifamtuu biiftuu bayaan laaltee atii sonnatteetii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii qur'aanni ibsaa dukkanaa tolchaa jireenya namaatii mucjizaa yoomuun dulloomne badhaasa arganne nuti biiftuu bayaan arra buuftee guutuu isaa qaraateetii kongiraa baagatti geeyse guyyaa eebbisaa teetiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii qur'aanni ibsaa dukkanaa tolchaa jireenya namaatii mucjizaa yoomuun dulloomne badhaasa arganne nuti biiftuu bayaan arra buuftee guutuu isaa qaraateetii kongiraa baagatti geeyse guyyaa eebbisaa teetiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii bu'uura beekumsa hundaatii bar qur'aanni rabbiitii